nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan kutaa 11ffaarraa qormaata biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa waliin ilaallaa jechuudha. Kutaa 11ffaarraa gaaffiiwwan ba'an bakka lamatti qoonnee waliin ilaalla. Paartii jalqabaarraa waliin ilaalla. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Which one of the following number is coefficient of x the power of 4 y the power of ifama x the power of 6 y the power of 4 in the expansion of this. Expansion kana keessatti yookaan immoo expansion binomial theorem dha kan nuuf kenname kun jechuudha. X plus y the power of maaliti 10 yeroo expand goonu gaafa dhaqee x the power of 6 y the power of 4 irra gaafa ga'u coefficient tu jirti as. Coefficient yeroo sana jirtu sun meeqadha? Coefficient jirtu sana barbaadna jechuudha. Coefficient tana barbaaduudhaaf ganaa kana hunda yookaan immoo sicha kana hunda expand gochuun irraan eegamu karaa baay'ee salphaa ta'e tokkotu jira. Innis kana bifa foormulaatti deebifanna jechuudha. M bakka x kana akka foormula walii galaatiin yoo ta'utti bakka x jechuu kana a itti fudhadha. And y jechuu kana immoo akka b itti fudhadha. And c kana immoo bakka power kana jechuudha. Power amma fakkeenyaaf as qorantu jirti miti. Bakka power kana immoo n jennee fudhannu jechuudha. And amma kana booda maal gochuu dandeenya jechuudha. Gara combination itti deebisnee barreessuu yaalla jechuudha. Combination beektuu jedhee yaada. Kutaa 11tti kan barattan inni k times jennee bifa kanaan jechuudha. A the power of k times b n minus k jennee bifa kanaanii general formula yookaan formula walii galaatiin barreeffannee lafa kaa'anna jechuudha. As keessatti kan amma bakka buufachuudha jechuudha. Maal jechuudha? K values hin beeknu amma jechuun k keenya constantidha. Lakkoofsa taatee wayitii garuu values hin beeknu amma jechuudha. Egaa values beekne combination fayyadamne simply we can get what the coefficient of the given question. Okay, gaafii kenname sanaaf coefficient isaa salphaatti argachuu dandeenya jechuudha bifa sanaan. Kanaafuu n keenya meeqadha asitti 10 dha jechuudha. Okay, 10 jenna jechuudha. K dha we don't know. And n keenya x dha the power of k keenya immoo meeqadha? K keenya 6 dha. I mean the power of k asitti beekamaadha ta'u malee x k ma jennaa jechuudha. Okay, and y the power of maaliif akka general formula sanatti fudhanna waan ta'eef jechuudha. Jechuuf malee rakkoon qabu. And y immoo b dha. B the power of n minus k dha jechuudha. N keenya meeqadha? 10 dha inni irra 10 minus k dha jechuudha. Okay, amma kuni eenyu wajjin wal qixadha? Equal with jennee kan nuuf kenname sana wajjin x the power of 6 y the power of 4 wajjin wal qixa jechuudha. Coefficientiin fuuldura kana jiru immoo eenyu wajjin wal qixa jechuudha? Coefficient as combination as jiru kana wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin k meeqa kan jedhuu fi kunoo ilaala. Gatiin k 6 dha jechuudha. K equal to 6 dha because asi x the power of k dha waan ta'eef x the power of 6 dha. Yoo barbaanne immoo y dhaan isa argachuu dandeenya jechuudha. Y fi y asi the power of 4 dha. Asi the power of y the power of 4 dha. Asi immoo y the power of 10 minus k dha. Kanaafiyyuu 10 minus k ni wal qixa maal ta'a jechuudha? Equal with 4 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu k ni or minus k keenya wal qixa maal taati jechuudha? Maal taati jechuudha? 4 jenna jechuudha. 4 minus 10 dha jechuudha. Minus k keenya wal qixa minus 6 dha jechuudha. Minus hanga habalu k wal qixa 6 dha jechuudha. Kana lachuun gatii k arganneerra jechuudha. Kanaafiyyuu valuun yookaan immoo coefficientiin nuti barbaadaa jiru sun maalidha jechuudha? Asitti combination maaliti jechuudha? 10 k dha jechuudha. Okay, k immoo 6 dha gatiin k jenneerra jechuudha. Kanaafuu combination maal barbaadu jechuudha? Combination kana barbaadu. Combination 10,6 kana barbaanna jechuudha. Inni kun wal qixa maal ta'a? 10 factorial over 10 minus 6 factorial times 6 factorial dha jechuudha. Is equal with 10 factorial jechuun lakkoofsa sagalii xiqqaatiin baay'isaa lakkoofsa taanu sanaan baay'isaa deemna jechuudha. Kana jechuun 10 times 9 times 8 times 7 times 6 jechaa deemna. Amma hunda godhaatti deemuu dandeenya. Garuu asitti maaliif hin dhaabbadhe kara jalaa jira. Denominator keenya keessa 6 factorial jira. Isaa wajjin waliin balleessuu dandeenya waan ta'eef. Asii immoo 10 minus 6 meeqadha? 4 dha jechuudha. 4 factorial jechuudha. Times 6 factorial jechuudha. Kanaan booda asitti 6 factorial keenya 6 factorial aan baddi jechuudha. Kanaan booda maal jechuu dandeenya? 10 times 9 times 8 times 7 qofatu hafa jechuudha over
4 factorial dha jechuudha. 4 factorial jechuun immoo 4 times 3 times 2 times 1 dha jechuudha. 1 garaagarummaa waan hin finneef dhaabbachuu dandeenya. Kana booda 4 times 2 ni meeqadha? 8 dha. Kanaaf 4 times 2 ni kana 8 hin balleessiti jechuudha. Amma immoo 9 irra 3 immoo meeqadha? 3 ni 3 ilaala. Meeqadha? 3 1 dha. As 9 immoo 3 meeqadha? 3 dha jechuudha. Kanaaf kun maal ta'a jechuudha? 10 times 3 times maaliiti jechuudha? 7 dha jechuudha. Okay? Kanaaf 3 times 7 meeqadha? 21 dha jechuudha. 21 times 10 meeqadha? This equal with 210 dha jechuudha. 210 ifama 210 aansarii keenya ta'a jechuudha. Siira kan jiru. Gaaffitaan akkasidha. Which one of the following is equal to cos 1755 degree wajjin kamtu wal qixa ta'adha. Kuni maali wajjin wal qabata? Maal nu yaadachiisa kan jedhu yeroo gaaffii wajjin si yaadachiisa deemuun dirqama kooti. Kanaafiyyuu kuni dhimma koo terminaalii nu yaadachiisa. Koo terminaal angil kanneen jennutu jira. Okay? Koo terminaal angil kanneen jedhutu jira jechuudha. Koo terminaal angil kanneen jennu angiliiwwan akkamiiti? Angiliiwwan baaliin isaanii wal fakkaataa ta'e garaagarummaa 360tiin garaagara ta'an. Amma fakkeenyaaf koo terminaal angiliidha kan jennu ilaala asitti jechuudha. Angilii kana asirraa kaanee iddoon kuni meeqadha jennu? Iddoon kuni dhibba asii kaanee ammasitti 60 jennu ilaala baha kana ga'uudhaaf jechuudha. Asii kaanee ammas keenyutti 60dha miti ilaala. Asii kaanee dhufnee naannofnee iddoo kana ga'uudhaaf immoo meeqadha? 360 yookaan immoo akkasii galutti asii kaanee dhufnee amma gaafas keenya jedhu 160 miti asitti itti dabalaa meeqadha jechuudha? 60 itti daballe jechuudha. Meeqa irratti 60 daballee 360 irratti asii kaanee naannofnee dhufnee gaafas keenya 160 ta'e. Isa irratti meeqa daballe jechuudha? 360 irratti 60 daballe jechuudha. Kana jechuun 360 ida'uu 60 jechuudha. Kana jechuun 0 0 0 dha. 6 12 dha miti reedha. 2 dha. Tokko qabdu 3 4 420 jechuudha. Kanaafiyyuu asitti 420 jechuuf 60 jechuun angiliin sun baaliin isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu 420 gatii 420 kana beekuu yoo barbaaddan gatiin 100 yookaan fakkeenyaaf amma kootiin 420 meeqa jedhee kan sin gaafatamu yoo ta'e maal gootu sin 400 jettu 20 hir'isuu 360 hir'ifattu jechuudha. Yeroo kana wal qixa 60 argattu. Kanaafiyyuu kootii 420 jechuun kuni kootii 60 wajjin wal qixa jettanii barbaaddu jechuudha. Bifa kana 60 digriidhaan jechuudha. Isinii galee haa ta'u malee sitti 1755 kan immoo kallattiidhaan 1755 hir'isuu 360 yoo jenne kanatti deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu 1755 yeroo meeqa naanna'ee 300 dhufa waan jedhu sana yaaduu qabna jechuudha. Isa kana yaaduudhaaf immoo dhaabannee akkas akkam ta'a jennee yaadaa waan nu barbaachisu. 1755 digirii kana kallattii uumamee meeqaafirra 360 digriidhaaf irra jechuudha. Gaafa kana yeroo meeqa geessi kuni 4 geessi jechuudha. 4 times 400 baay'isuu 360 immoo meeqa nuu dhufti jechuudha. 1100 dhiifama 1440 nuu dhufti jechuudha. Kanarraa meeqatu nu afaara amma dubbiin. Erga kana naanna'ee fixee ka'ee yookaan erga kana naanna'ee xumure inni kun 360 wajjin wal qixa. Kanaafiyyuu erga kana naanna'ee xumure ka'ee 315 irraa nu hafti jechuudha. 315 irraa nu hafti jechuudha. Kanaafuu ilaalaa. Taaniin yookaan kootiin jechuudha. Kootiin 1755 digirii wal qixa kan eenyuti jechuudha? Kootoof maalitii wajjin wal qixa ta'a jechuudha? 315 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kootii 315 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaafuu kootii 315 immoo akkamitti argachuu dandeenya dubbiin kanuma? 315 eessatti argama? 315 kun asiin dhufne yoo jenne jechuudha. Amma kuni asiin akkasidha. Asiin kun immoo akkasidha jechuudha. Kanaafiyyuu 360 jechuun asii kaanee dhufnee iddoo kana sageenyudha mitiire. Kanaafiyyuu asii 315 jechuun naannoo kanatti argama jechuudha. Isinii galee naannoo kana wayiitti argamti jechuudha. Salphaamatti kana beekuudhaaf maal gochuu qabna? 360 hir'isuu meeqa jechuu dandeessu? 315 jechuu dandeessu jechuudha. This equal with 40 what? 5 degree dha jechuudha. Degree 45 dha jechuudha.
Kana jechuun vaaliyuun yookaan immoo kootiin 300 fi akkuma isiniin jedhee kootiin maaliiti? Kootiin 315 jechuudha wal qixa kootii 45 wajjiniin wal qixa ta'a jechuudha. Okay, 45 jechuun isa keessatti argamtudha garuu eessa keessatti argama kan jedhamu beekuu. Kanaaf kallattii amma kootii 45 barbaaduu dandeenya jechuudha. Kootii 45 meeqadha? Kootii 45 jechuun koot jechuun maal jechuudha jalqaba? Koot jechuun koot equal with koot x yookaan koot teettaa wal qixa 1 over taanii wajjin wal qixa jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu taaniin 45 meeqadha? 1 over taaniin 45 1dha jechuudha. Kanaaf 1 over 1dha equal to 1dha. Deebiin isaa 1 ta'a jechuudha. Kana dura garuu 1 ta'a jennee konkuluud gochuu dura wanti nu beekuu qabnu erga deddeebinee as keessatti sun hubachuu qabna. Dhimma kwaadrantiiti. Kwaadrantii tokkoffaa keessatti, lammaffaa, sadaffaa fi arfaffaa keessatti maal ta'a kan jedhu sana beekuu qabna yookaan yaadachuu qabna. Innis maalidha? All student takes Kande or takes chemistry jechuu dandeessu. That waan barbaadanii fudhadha. Kan hundaafuu as keessatti koosii qofatu poozitiiva ta'a waan ta'eef iddoo kanatti taaniin maalidha? Taaniin negatiivadha. Taaniin negatiivadha jechuun kootiinis maalidha jechuudha? Negatiivadha jechuudha. Kanaafuu asitti waanii kan nu dhufte sun maayinus waanii ta'uu qabu jechuudha. Sinii galeedha yaada zaansariis dha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Inni kun dhimma loojikiiti. Let P and Q are prepositions, proposition. P fi Q ni propositionidha jennee haa fudhannu. Proposition maalidha as keessatti xiqqoose. Proposition kan jennu proposition jechuun hima yookaan sentensii ta'ee ka'ee proposition ta'ee ka'ee yookaan sentensii jechuudha. Kuni maalidha? Sentensii. Sentensii akkamitti? Sentensii true yookaan immoo false jechuu dandeenyudha jechuudha. Daatsa kana sirriitti baratanii ture yaada. Hundaafuu propositionidha P fi Q. P fi Q proposition ta'anii kaanii with the truth values true and false respectively. Before it taanuun P ni true dha and true and false dha waan ta'eef respectively waan ta'eef Q ni immoo maalidha nuun jedha? False dha nuun jedha. Yoo kana ta'e jedhe which one of the following statement is not correct? Kan armaan gadii keessaa kamtu correct miti jechuun kunis kan ta'e dhugaadha jechuudha. Kunis hundi isaa dhugaadha. Tokko keessaa inni soba ta'e kamiin nuun jechaa jira jechuudha. Kanaaf kan soba ta'e barbaanna jechuudha. Okay, P or Q ni nuun jedha. P or Q true dha nuun jedha irratti. P or Q true dha asitti true or maali jechuudha? False jechuudha. Oriidha taanaan iddoon kuni maal fudhanna? True fudhanna jechuudha. Okay, akka filannootti ilaaluu dandeessu. Kanaaf iyyuu filannootti ilaaltanii daat keessaa fudhachuu dandeessu yeroo akkasii. Kanaaf kun true ta'a jechuudha. Daat kanaaf kun dhugaadha jechuudha. Kun deebii ta'uu danda'a hin danda'u kan soba ta'e barbaadaa jirrannu. P by implication or by implies Q ni immoo maal ta'a? P by implies Q ni true dha nuun jedha. True dha jechuudhaa fi wanta tokko ta'uu qaba. Yookaan true ta'uu danda'u qaba. Yookaan immoo false ta'uu danda'u qaba. Unless otherwise what it is false dha jechuudha. Kanaafuu kun true dha kan jedhu kun sirrii miti jechuudha. The answer is B ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Given that graph of system of linear inequality as shown below, linear inequality system yookaan sirni linear inequality bifa kanaan yoo nuuf kennamee jedhe, which one of the following system of linear inequality is represented by the shaded region in the graph? Graafii kana keessatti shaded region kana kan bakka bu'u linear inequality kana bakka bu'u ibsina jechuudha yookaan immoo kennina jechuudha. Isee kana ibsuudha baay'ee salphaadha akkatti ulfeessa hin dhiboonni baay'ee yaadan miti. Kanaaf jalqaba maal beekuu qabna? Laayiniiwwan asitti kennamanu equation of line isaanii or line of equation kana beekuu qabna jechuudha. Line of equation kana beekuudhaaf mee jalqaba kan line isa kana line 1 jennee haa fudhannu jechuudha. Kanaani L1 dha fudhadhaa. Isa kana immoo L2 dha fudhadhaa. L1 yookaan line tokko line dha jedhamuudhaaf line equation tokko barbaaduudhaaf maalidha? Y minus y1 equal with m into x minus x1 dha jechuudha. Asitti maal beekuudha jechuudha kan qabnu tokkoffaa y1 dhaa fi x1 dha. Inni lammaffaan slope dha jechuudha. Kanaafuu slope L1 kana argachuudhaaf maal goona ilaala. Asitti maal irra kutee jira? X intercept x irra bakka inni itti ba'e. Iddoon kun immoo y irra bakka inni itti ba'e jechuudha. Iddoon itti x irra ba'e yookaan x intercepting keenya meeqadha? Y gatiin x 2 dha achirratti. Gatiin y immoo 0 dha jechuudha. Asirratti gaafa dhumnee jennu immoo gatii x 0 dha. Asin gaafa luftan akkas gatiin x 0
0 dha jechuudha. Kanaafiyyuu 0 dha gatiin x komaa jennee gatii y immoo 4 dha jechuudha. Asirraa kaan islooppii argachuu hin dandeenyu re islooppii argachuu dandeenya jechuudha. Islooppii jechuun maal jechuudha? y2 minus y1 over x2 minus x1 dha jechuudha. Kanaafiyyuu y2 kana mee akka sakanaatti fudhannu jechuudha. Isa lammaffaa akka barbaadan itti fudhachuu dandeessu. Garuu 0 minus 4 meeqadha? 0 jennee minus 4 over maali jechuu dandeenya? 2 minus 0 jechuu dandeenya jechuudha. 2 minus 0 this equal with 0 minus 4 jechuun minus 4 over what 2 dha jechuudha. This equal with maal ta'a kun immoo wal qixa minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu slope yookaan m keenya minus 2 dha jechuudha. Amma maal barbaaduu dandeenya re equation of line keenya barbaaduu dandeenya jechuudha. Okay, kanaaf barbaaduudhaaf immoo y1 y2 akkamitti argachuu dandeenya? Meesee kanaaf fayyadamu y1 y2 kan jettu kanaaf jechuudha. Dhiifama y1 dhaa fi x1 dhaaf jechuudha. Okay, y1 x1 dhaaf equation barbaanne kana fayyadamuu dandeenya, kana barbaaduu dandeenya. Kanaafuu isee jalqabaa kana fayyadamnu yemmuu nuti. Kanaafuu y minus y1 kan jechaa jiru asitti kan isa kana fudhanna taanaan 0 dha jechuudha. Equal with m keenya minus 2 dha inni arganne into x minus what x1 keenya 2 taati jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu y equal with maal ta'a jechuudha? Minus 2x plus 4 jechuudha. Okay, kanaafuu bifa kamiin taa'ee jira kan jedhu beekuu qabna gaamma akka sanatti kaa'uudhaaf ilaala. As keessa yookaan filannoo keessa hima barbaadaa jiru sana bifa kamiin taa'ee jira? Bifa x plus y equal to constant dhaan kaa'amee jira jechuudha. Kanaafiyyuu nuti bifa kanaan kaa'achuu yaalla jechuudha. Gaaf x as fudhadhaa maal taati? Positiifadha. Okay, 2x taati jechuudha. Plus y ni wal qixa maalidha jechuudha? 4 dha jechuudha. Okay, kun laayinii kanadha jechuudha. Laayinii kanadha jechuudha. Okay, gatii laayinii sana erga arganneeti kan nu barbaadaa jirru inequality dha. Okay, inequality yookaan wal caalmaadha jechuudha. Isa kana beekuudhaaf immoo shaded region kana laalla. Kan shaded region kan barbaadaa jirru shaded region sun gara kamitti kan jedhu. Yoo gara gadiitti ta'e irra xiqqaadha waan beekamaadha. Yoo gara oliitti ta'e irra guddaadha jechuudha. Okay, laayinii barbaadaa jiru sanaaf. Okay, inde bifa kanaan jechuudha. Mee jalqaba kan laayinii lammaffaa barbaaduudhaaf bifuma kanaan barbaanna. Dhaat kanaaf yoo asitti uluu kennameera waan ta'eef fudhachuu dandeenya isuma nuu kenname. Innis maalidha? 3x minus y dha jechuudha. 3x minus y equal to 4 dha. Murteessuu qofaadha. Maaliif nuu kenname? Gatii keenya akkasitti yeroo keenya qusachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu asitti 2x plus y equal to 4 kan jettuu fi maal gochuu dandeenya jechuudha? Gara kamitti naanna'ee jira kan jedhu qofa beekuun gaadha jechuudha. Gara kamittidha kan naanna'ee jiru? Garee kanaafuu isa tokkoffaa irratti gara gadiitti gadi naanna'ee jira. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Leezzaanii ta'a jechuudha. Leezzaan or equal to ta'a moo leezzaanii qofaa ta'a? Laala. Leezzaan qofaa ta'uudhaafi laayiniin nuu kenname giraafii sanarratti biroo kan laayinii ta'uu qaba jechuudha. Laayinii akkasii ta'uu qaba jechuudha. Okay, kan sirriitti hubadhaa. Laayiniin sun immoo or equal to ta'uudhaaf immoo solid laayinii ta'uu qaba jechuudha. Laayinii akka nuu kenname kana laayinii biroo kan hin taane wayii ta'uu qaba. Kanaafiyyuu leezzaan or equal to kanaati jechuudha. Kanarraa kaanee kan jalqabaatii fi kana taati jechuudha. Okay, kanaafiyyuu 2x less than 4 dha. Kun 2x less than 4 maybe ta'uu danda'a. Asitti kun garuu greater than dha waan ta'eef deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanan baasna jechuudha. Kunis 2x greater than 4 kanas hin baasna jechuudha. Kun less than 4 waan ta'eef mee d dhaa fi kana keessaa waliin madaalla jechuudha. D dhaa fi a keessaa eenyu irratti hundoomne? Isa lammaffaa irratti. Isa lammaffaa gaafa dhufne ilaallu 3x minus y equal to 4 dha beekamaa. Kana booda maal goona jechuudha? Gara kana kottaa gara laayinii sana. Laayiniin suni gara oliitti moo shaded region sun yookaan region shade godhame region halleeffame suni gara olii moo gara gadiittidha? Gara oliittidha. Kana jechuun greater than dha jechuudha. Okay, kanaaf greater than dha jechuudha. Greater than or equal moo greater than qofaadha? Greater than or equal dha. Because it is what? It is line is solid line. It is not broken line. Okay, therefore it is what? Greater than or equal dha jechuudha. Okay, bifa kanaan keenya jechuudha. Kanaaf dhufne iseen kun garuu less than dha jetti jechuudha. Kanaaf deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf deebii keenya wajjin ta'uu dhufu a dha jechuudha jennee bifa kanaan a deebii ta'a jechuudha.
Gaafiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following conic section one armaan gaditti kennaman kana keessaa kan the set of points in a plane such that the sum of distances from two given points is constant. Given point yookaan pointii wal lamaan kennaman irraa constantii kanneen ta'an ida'amni isaanii jechuudha. Kan armaan gadii keessaa sarkiliidha moo hyperbolaadha moo parabolaa moo ellipsiidha kan jedhuu fi inni kuni pointii wal lamaan kan jedhu ellipsiidha deebiin kana akkamitti kan ta'e jechuuf immoo pointii wal lamaan sun focus kan jennudha. Bifa kanaan jechuudha ellipsii qabna yoo ta'e ellipsii jechuun kan kana fakkaatudha jechuudha. Pointii kan jechaa jirru ilaala fookasii tokko asii qabna jechuudha. Pointiiwwan asirra jiran kun pointiiwwan asirra jiran kun diistaansii qabu. Okay, diistaansii qabu miti. Diistaansiin ilaala asii kaanee ammasii fi asii kaanee ammasii diistaansii tafaruu dandeessu jechuudha. Kanaan x1 jedha, kanaan immoo x2 dha jedha. Okay, ammas diistaansii kanaa fi diistaansii pointii dha. Pointii isheen kun pointii. Kanaafuu immoo kanaan immoo y1 jedha. Kanaan immoo y2 dha jedha. Kana booda x2 plus x1 wal qixa eenyu wajjinidha. y1 plus y2 dha jechuudha. Kana jechuun ida'amni diistaansiiwwan sun pointii lamarraa qaban pointiin sun pointii kanarraa kan fixed pointii irraa pointii dhaabbataa ta'e irraa qabanu ida'amni isaanii konstaantiidha yookaan dhaabbataadha jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu kun ellipsii ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following is a position vector of the vector with initial point? Initial point isaa kan kana ta'e vectoriin tokko inde final point isaa kan kana ta'e position vectoriin isaa maalidha? Position vectorii akkasii argachuudhaaf maal goona beektu? Terminal jenna. Terminal minus or terminal point jechuudha. Terminal point hir'isuu initial point jechuudha. Hir'isuu initial point jechuudha. Okay, terminal kan jennu isee kamidha? B irra kan jiru akka terminalitti naaf fudhadhaa. Kanaafuu terminal irra B tu jirti jechuudha. Kana jechuun pointii 2, -3 kana hir'isuu maali ta'a jechuudha. Hir'isuu pointii 1, -1 ta'a jechuudha. Kana immoo irraa hir'isuudhaaf kanneen x irra jiran x irraa irraa hir'ifna jechuudha. Warra y irraas y irraa akkasitti irraa hir'isna jechuudha. Kanaaf iyyuu 2 - 1 jenna jechuudha. Sinii galee koomaa jennee -3 -1 dha jechuudha. Okay, -1 taati jechuudha. Kanaan booda maal goona jechuudha? 2 - 1 meeqadha? 1 dha. Koma -3 plus 1 equal to -2 dha jechuudha. Kanaafuu iddoon kun immoo -2 taati. Asitti -1 dha dhiifama. Iddoon kun immoo -2 taati jechuudha. Kun garuu bifa kanaan kaa'amee jiru. Sinii gala asitti jechuudha bifa kanaan barreeffame. Kanaafuu isa kana gara kanatti deebifannee barreeffachuu qabna jechuudha. Isee kana gara kanatti deebisuudhaaf immoo maal goona? -i jenna jechuudha. Jechuun koefficientii yookaan immoo bifa x kan bakka bu'u i dha waan ta'eedhaaf. Ende y immoo kan j-tiin waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal goona? -i jennee -2 y irra kan jiru immoo j goona jechuudha. Amma deebii akkasitiin barbaanna jechuudha. A irra kan jirtu deebii taati jechuudha. Dhiifama A irra kan jirtu deebii ta'a. Akkuma isin jedhe dhiifama asitti -1 tun taane 2 - 1 dha. Daat kanaafuu kun -2 tun taane 1 immoo ta'a jechuudha. Iddoon kun I -2 j dha jechuudha. Kanaafuu A ta'a jechuudha. Jennee bifa kanaan deebisna. Gaafiin itti aanu which one of the following number is a determinant of the matrices? Matriisii kanatu nu kenname. Matriisii kanaa fi determinantii kan ta'u kamidha kan jedhu walii ilaallaa jechuudha. Okay, determinant of matriisii barbaaduudhaaf maal beekuu qabna kan jettu beekuu qabna mitiire. Kanaafuu determinantii beekuudhaaf determinant of matriisii A jedhamu tokko yoo qabaanne that determinantiin isaa m dha waan ta'eef matriisiin keenya determinant of m jenna jechuudha. Determinant of m wal qixa maal ta'a jechuudha? A11 jechuun elementii asitti argamu sanadha jechuudha. Raawunsaa 1 kan ta'e ende kolomaniin isaas 1 kan ta'e jechuudha. Times C1 or cofactor 11 jechuun asirratti cofactor asirratti argamu sana 11 jechuudha. Plus jennee jechuun raawuu barbaanne irratti asiin hojjechuu dandeenya yookaan asiin hojjechuun raawuu tokko irratti hojjenna garuu. Okay? See kan akkasitti raawuu tokko irratti hojjenna. Bifuma kanaan bifa akkasitti hojjenna jechuudha. A12 an raawuu kana irratti hojjechaa jira waan ta'edha. A12 times C12 plus
3 gaafa jennu asirra geenyeera jechuudha. Lakkoofsa 3 kun 3 hin taateef tun taane 3 kolomanii 3 irra jechuudha. A13 times C13 dhiifama kun asitti A13 C13 taati jechuudha. Kanaafiyyuu kana barbaadudha. C maalidha yookaan kofaaktoriin maalidha akkamitti hojjenna kan jedhudha. A11 keenya sitti beekamadha. Vaaliyuu sana finnee keessa buusaa deemuudha wanti biraan jiru. Iseenis A11 meeqadha? 1dha jechuudha. Okay. Indi C11 kan jennu immoo maalidha? -1 the power of 1 plus 1 isee kanatti daana jechuudha. Okay, 1 plus 1 meeqadha? 2dha jechuudha. Okay, into jennee isee kana bifa kanaan akkasitti balleeffanna jechuudha. Kalalachuun gaafa balleessinu maal taati? 5 times 10 meeqadha? 15dha jechuudha. Time 15 minus jenna jechuudha. Okay, yookaan immoo bifa kanaan isinii kaa'u yookaan immoo 5 8 kanaaf maalidha? 6 10 kan kanaa barbaanna jechuudha. Okay. Plus jennee A12 keenya 2dha jechuudha. Times -1 the power of 1 2dha inni 3dha jechuudha. Okay, into jennee amma immoo toora lammaffaa kan jirtu balleessina jechuudha. Akkas goona jechuudha. Kanaan balleessina kanaafuu warra kana arfanidha jechuudha. 4 7 10 6dha jechuudha. 4 7 10 6dha jechuudha. Hayyee kanaan booda plus ammas plus jennee A13 kan jirtu eenyudha? A13 kan jirtu immoo 3dha jechuudha. Times jennee kofaaktoriin keenya 1 the power of 4 1 plus 3 4 waan ta'eef wanti addaan jiru waan keessa. Kana booda maal goona jechuudha asitti dhufnee kolomanii kana balleessannaa asiinis kolomanii kana balleessannaa jechuudha. 1 3 irra jira waan ta'eef. Kanaafuu 4 5 7 8 tu hafti jechuudha. 4 5 7 8 tu hafti jechuudha. Kanaan booda warra kana shallaguudha jechuudha karaa gabaabaa. Kana gaafa shallagnu asitti ilaalaa kun poozitiiva dhamti kanaaf 1 yuma taati jechuudha. 50dha kun ilaalaa cross by 15. 15 dhamti kun 15 taati minus maalidha? 8 baay'isuu 6 jechuudha. 48dha jechuudha. Okay. Kanaaf iddoon kun meeqa? 2dha jechuudha. Kanaaf times 2 taati jechuudha. Okay. Plus jennee asitti immoo plus jennee 2 times -1 dha jechuudha. Kun -1 taati miti yaa -1 dha jechuudha. Okay, 4 times 6 yookaan immoo 4 baay'isuu 6 meeqadha jechuudha. Kana wal jedhan fuudhee 4 6 tuun taane asitti ilaala gaafa kanatti akkasitiin balleeffadhu dogongoraan fuudhee 4 6 ta'uu qaba dalgarra kan jirtu 4 6 dha. Iddoon kun 6 ta'uu qabdi asitti immoo jechuudha. Kanaafiyyuu 4 6 7 10 jechuudha. Kanaafuu 4 times 10 40dha jechuudha. Okay. Asitti 2 times -1 the power of c waan ta'eedhaaf jechuudha. 4 times 10 40dha. Torba baay'isuu 6 meeqa 42 jechuudha. As keessatti 40 hir'isuu 42 jenna jechuudha. Kanaa booda 2 times -1 -2dha. -2 times 4 times kana -2 taati jechuudha. Okay. Kanaafuu kun meeqa taati jechuudha asitti 4 taati jechuudha. Okay, plus jennee as dhufna jechuudha. Plus jennee 3 the power of maaliti jechuudha? 4dha jechuudha. 4 -1 the power of 4. -1 the power of 4 immoo 1 positive jechuudha. Kanaafuu 3 times maalita jechuudha? 3 times as 4 times 8 times 7 times 5 dha. 4 times 18 meeqadha? 8 baay'isuu 2 jechuudha. 4 jechuudha 32 dha. That's 32 dha jechuudha. Minus 7 times 5 immoo meeqadha? 35 dha jechuudha. Okay, kanaaf yuusiin kun ol kita 3 into meeqa taati 32 baay'isuu 35 minus 3 jechuudha. Is equal with kun immoo wal qixa meeqa taati jechuudha? minus 9 dha jechuudha. Okay, kanaaf iddoo kanatti minus 9 ta'a jechuudha. Kana booda 2 plus 4 in 6 dha minus 9 dha jechuudha. Is equal with minus 3 dha. Kanaaf determinantiin gaafatanne minus 3 dha jechuudha. Answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following pairs of function is what? An inverse of each other. Inverse of each other kanneen ta'an isaan kamidha? In their respective domain isaaniitiin inverse of each other functioning ta'uu kamidha nuun jedha jechuudha. Functioning tokko inversiidha oliif jedhamuudhaaf fakkeenyaaf functioning lama qabnaa jennu. F of x and g of x qabna yoo ta'e jechuudha. Functioning kun walii isaaniitiif inversiidha jechuudhaa fi fakkii f of g of x ni wal qixa maal ta'uu qaba jechuudha? G of f of x ta'uu qaba. This equal with x ta'uu qaba jechuudha.
gaafa tokkoon isaanii keessatti buusnu yookaan immoo tokko keessa bakka kan bu'u gaafa goonu walqixa value x tokkotti ta'uu qaba jechuudha. Yoo kana nu dhufee jedhe maalidha jechuudha? That function is inverse of each other. Okay, those function suni waliif inverse dha jechuudha. Kana qabannee function kana laalla jechuudha. Waliif inverse dha moo inverse miti kan jedhu. Fakkeenyaaf irratti f of x ni walqixa maal nuun jedha? X plus 1 over x minus 1 dha jechuudha. And inni kan biraan immoo g of x dha jechuudha. G of x immoo walqixa x minus 1 over x plus 1 dha jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf maal barbaaduu danda'anii f of g of x barbaaduu danda'a. F of g of x ni walqixa x kan naaf yoo ta'e kun inversii oliiti waan ta'eedhaaf. Kanaafuu akkana jechuun immoo maal jechuudha? Bakka sana fidee buusa jechuudha. Sinii galee jechuun x plus 1 kana bakka x kana g of x ni fidee buusa jechuudha. Kana jechuun bakka x kana fidaatii buusa x minus 1 over x plus 1 x plus 1 g of x fidee keessa buusa plus 1 dha jechuudha. Okay, over jenne bakka x kanas g of x fidee buusa jechuudha. Kana jechuun x minus 1 over x plus 1 godha jechuudha. Minus 1 dha jechuudha. Kun walqixama x positive x qofa yoo nu dhufe deebii ta'uu danda'a jechuudha. Okay, kana hin ta'u taanaan deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu see kana cross waliin baay'isaa seerra keessatti namoonni numeraatorii keenya jechuudha. Gaafa cross waliin baay'istan maal ta'a? X minus 1 times 1 dha minus plus x plus 1 dha miti iddoon kun ayyee plus 1 dha jechuudha. X plus 1 dha jechuudha. Okay, over maali ta'a jechuudha? X plus 1 qabna jechuudha jedhama akka denominator kana kanaan gaafa baay'isnu jechuudha. Kanaan booda karaa isa jalaas akkasumatti hojjenna jechuudha. Inni jalaas maal ta'a jechuudha? X minus 1 times ilaala 1 wajjin waan hin baay'iseef minus ta'a jechuudha. Minus into x plus 1 dha jechuudha. Over x plus 1 dha jechuudha. Kana booda isin kun ilaala kanaan badii yeroo denominator taanaan waliin bada gaafa garagalchin waliin baduun isaa waan hin oolle waan ta'eef akkasitti waliin balleessuu dandeenya jechuudha. Kun immoo isin shakkisiisa yoo ta'e maal gochuu dandeenya? X minus 1 plus x plus 1 kan jedhamee kan jiru suni over x plus 1 times jennee irra jechuun garagalchine baay'isuudha miti. X plus 1 over maali ta'a jechuudha? X minus 1 minus into x plus 1 jechuudha. Kanaafuu kun kanaan akkasitiin bada jechuudha masitti agarsiisuudhaaf. Hayyee kanaafuu gara kanatti dhufna gaamma. Asitti x ilaalaa irra keessa kana jechuudha. Asii kun minus 1 asii kun positive asii kun negative dha waliin baddeetti jechuudha. X plus x immoo 2x dha jechuudha. Jalatti kana fi kun warra kana. Inni kun immoo maal ta'a asitti? X minus 1 minus x minus 1 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu this equal is maalidha jechuudha? 2x over minus 2x minus 2 dha jechuudha. Kanaafuu kun maaliin dhufne value barbaadnu sana it is not what equal with eenyu wajjin wal qixa miti x wajjin wal qixa miti jechuudha. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Deebii ta'uu hin danda'u jennaa. B irra kan jiru laala f of x wal qixa x the power of 5 yoo ta'e and g of x immoo wal qixa 1 over x the power of 5 dha kan jennu yoo ta'e jechuudha. Isa kana keessa buusuudha jechuudha. Wanti biraan jiru maal goona bakka x the power of 5 kana maal goona f of g of x dha miti. This equal with f keenya keessa jechuun 1 over x the power of 5 the power of 5 goona jechuudha. This equal with 1 the power of 5 in 1 dha over x the power of 5 in x the power of 25 jechuudha. Kunis bitaanii jechuudha. Jechuun b's deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Isa taanu laallaa inni taanu f of x equal with x by the power of 3 minus 1 dha and g of x immoo wal qixa square root of x plus 1 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal goona jechuudha? Bakka kana finnee buusuudha jechuudha. Wanti biraan jiru jechuun f of g of x barbaadudha jechuudha. This equal with bakka x the power of x kana fidaati g of x buusa jechuun square root of x plus 1 jenna jechuudha. Plus 1 the power of 3 minus 1 jenna jechuudha. Kana seen kun kana balleessiti irraa miti poweriin kun. Kanaaf maalidha? X plus 1 dha jechuudha.
-1 jechuudha. Laasti kun 0 taati jechuudha. X qofatu hafti jechuudha. Okay, kanaafiyyuu vaaliዩን x hafti jechuudha. Kana jechuun f of g of x walqixa maal nu dhufeera? X nu dhufeera jechuudha. Kanaafuu x nu dhufeera waan ta'eef jarri kun inverse of each other jechuu dandeenya jechuudha. Inverse of each other jechuudha. Olii oriijinaalii fi inversii ta'uu danda'u waan ta'eef siin deebii ta'uu danda'a jechuudha. Kutaa itti aanu kutaa 11ffaarraa amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.